Yes. May maraachanii. Endet no beelon taatamu. Isinitti immoo abbaan fe'e keechummaa miti osoo abbaan fe'e jiraate mana kanaan hin dhufne. Intala jazbaa hawwumsantu Ayyuu. Mana si gooti. ati mana hin jirtu? Kooti min amma dhibanna si baay'ee kaftooኛል እኔ በእኔ Guys, wanti na dhibee na dhiisuu dide tokko qoy nutumti warri shamarranii kun jechuudha. Maalumatu nutti bu'ee sila. Maalumatu nutti bu'ee gaafa bakka nama tokko jechuudha. Nama tokko gaafa argine hundi keenya maaliif isuma tokkicha sana irratti rarraana? Akka waan tokkicha sana rarraafatee bichaa jiru. Silaa meeqaan silaa kan deemaniif isuma fitiire. Ani maaluman godha dhugaa waaqaa jechuudha. Yeroo tokko yeroon itti yaadee jedhu uumamuudhuma kootitti ofitti gadda. Isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Uumamuudhuma kootitti ofitti gadda jechuudha. Sababni isaa maali? Gaafa dhaqee laalee jedhu bakka maanni shamara yookiin immoo dubartoota hoo jedhamu hundinuu maquma tokko waamame tiire. Gaafa isa jedhee yaadee jedhu uumamuu kootiin ofitti gadda jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'een tokko nama gaddisiisa. Uumamuun humti keenya na gaddisiisa. Ana kan gara kan kootiitti na gaddisiisa jechuudha. Garuu na dhibe viidiyoo ijoollee kana ilaaluullee dhiiseen jira beektanii ofii kooti fuuyyoo jiru na sifachina jaanjessitee jirti. Takka mucaan jedha, takka sanan jedha, takka kanan jedha. Ofii kooti fuusilaa yaadde kana namni keessa jiruyyuu isa namni keessa jiru miti. Sababa kana ta'eef viidiyoo dhumayyuu badaa laaluu dhiiseen jira. Amma samuudha kana jechuudha baay'ee tokko na dhibe laalan ture beektanii. Gaafa Ayyuu sarpiraayiz godherraa kaasee deebisee ammas immoo gaafa mucattiin sodaachistee gajaraadhaan maaliidhaan nama itti naanna'anii sodaachifamee maal jedhe kana viidiyoo kana arge. Dura maal irratti kukkutamee kan dhufuun gara tiiktookii irratti kan argaa. Istii jedhee gaafan chaanaala isaanii silaa sabiskiraayib godheen jira. Gaafan dhaqee achirra laale ajaa'ibumaan jedha bakka nan garramame dhugaa waaqayyo laale gaafan jedhu girminaan jedhe jechuudha. Bakka nuti maaluma ta'e horii taane jechuudha bara kana jechuudha namni horii ta'e dhugaa waaqayyo horiidhuma ta'e jechuudha. Horiin bakka ba'eesin beekuu bakka irraa dhalates bakka itti dhufes bakka itti galus hin beeku beektanii lafuma itti gashitetti galaa lafuma itti tooftetti hoofama. Namni bara kanaas akkasuma ta'e jechuudha. Namni bara kanaas akkuma horii ta'e ani booda keenya rabbi nu baasu akka wannumti biraa akka nuti dhufne kanan sodaadheen beektanii kuni waan ilma nama sodaachisa dhugaa dubbachuudhaaf nama sodaachisa akka kan kooti jechuudha. Yaadni kan koo waa'ee keessa na yaaddi beektanii gaafanas garagashee egaa wanti jireenyicha waa'ee kanaa keessa nama keessa galeetoo argetu nama beekutuyyuu garagashee gaafa ilaalu wantu ija isaa duratti dhufa jechuudha. Amma nama jireenyuma koo keessatti gaafan itti yaadee jedhu dhugaa waaqayyo bakka girminaan jedha. Namni lakkaa hin jiru jedha bakka. Edaa namni hin jiruuyi. Namni waan jiru fakkaata gubbaa kanarratti gaafa ilaaltu bakka cuwaadhuma jettaan ebelu cuwaadhaa ebelu maaliidhaa maaloodha jetta bakka inni hoo namni akka sanaa hin jiru namni akka isaa hin jiru inni nama gaariidha namni akka ishee hin jiru isheen nama gaariidha isheen nama akkanaati isheen nama akkasiiti jedhamee jajama jechuudha. Garuu miistira jara sanaa istirii isaanii haala jireenyaa haala itti walii bulmaataa gaafa dhaqanii ilaalanii baxaxamaadha jechuudha kan nama kamiitu. Dhugaa waaqayyo baxaxamaa jechuudha. Amma namoonni baay'een gaafa sooshaal miidiyaa irratti wanti hundi ba'eetoo dubbatamu hojiidhaaf akkana godhanii diraamadha maaloodha jedha. Waanuma jiru jechuudha. Waanuma jiru waanuma ta'eetii jiru waanuma uumamee jira sanarratti uumameetii jiru bahanii dubbatu malee lafa duwwaarra namni dubbatu tokko illee hin jiru jechuudha. Sababni isaa maali? Anis kaleessa akkana jechaa tanan ture. Anis kaleessa wanni kun dhugaa miti sobanii akkana godhaa jiru diraamaa hojjetaatii jiru maaloo hin jedha. Garuu immoo erga dhufee mataa koorra ga'ee waan sana ija kootiin argee takbaariidhaan irratti wanni sun irratti uumamee ofii kootiin argee maalan jedhe namamanii jechuudha. Waan hundumaayyuu waan sooshaal miidiyaa kanarratti ta'aa jiru. Duratti maali sooshaal miidiyaa kanaan amanuun ture. Hinamanu dhugaa waaqayyo hinamanu ture jechuudha. Hojiidhaaf akkana godhanii sobaniitii diraamaa hojjetu maaloodhaan jedha. Garuu erga ofii kootii keessa ga'ee waan kana argee dhugaa ta'uusaa wanti hundinuu wanti jedhamu
wanti hojjetamu, wanti sooshaal miidiyaa irratti ta'u hundinuu dhugaa akka ta'e nan arge jechuudha. Gaafa wanti hundinuu dhuftee mataa keetirra geesse waan namarra ga'e hunduma isaayyuu ni hubattaafis ni bartas jechuudha. Waan hundumaayyuu irraa barattas nama sanaafis dhugaa ta'uusaa rakkina nama sanaa ni hubattaaf. Sababa kana ta'eefu amma mucaan kuni ishee jalqaba baaseeyyuu hin galchine. Ishee lammaffaas baase hin galchine. Hulatanya ammoo yookiin immoo lammaffaa ammoo soo jenne jara kana lachuu warra duraan baase sana samaanaa isaanii yookiin immoo nikaa isaanii ofirraa hin buusne yookiin immoo samaanaa isaanii hin tarsaasne jechuudha. Ammas deebisee sadaffaan jirti. Sadaffitti kana faanas wajjin jiraataa jira. Isheen iyyuu garaatti baadden jira maarroo jechaa jirti jechuudha. Ammas immoo afraffaan jedhamtu isheen kun jechuudha. Isheen kun lammaffaa jedhamuu qabdiyyuu sila. Sababni ishee maaliif kana jettane odoo Yamaniin jiru odoo Sumayyaa faana jiru achitti ishee faana jiraataa ture mitire mucumti dhalate sunuyyuu dhugumaan dhugaatti kan isaa ta'uu danda'a hin beekamu. Waa malee manni naaroo jira Oromoon. Waa malee miti mucayyoon kunis kan akkasitti mucunyitti jettee raawwattee akkasitti nama itti baastee gajaraadhaan maaliidhaan qabattee fi waan biraa fi miti jechuudha. Waa malee miti wayiif. Maarree har'a hundi keenyayyuu akkasittiin dubbannaa akkana jennaa akkas jenna mitire boruu hundinuyyuu gajaraadhaan itti dhufanii raawwatanii qabatanii galfatu isaa hin oolu jedha. Nama kamiyyuu jechuudha. Nama kamiyyuu namni kamuu biyya lafaa kanarra namni jiru kamiyyuu qulqulluu isaa kan jiru hin jiru jechuudha. Qulqulluun Rabbi tokkichadha. Qulqulluun jechuudha Rabbiin tokkichadha jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e namni kamiyyuu ebeloon koo akkana hin godhu ekeleen koo akkana hin ta'u ekeleen tiyya akkana hin gootu hin taatu kan jedhu tokkuma hin jiru jechuudha. Biyya lafaa kanarra kan jiru hundinuu baxabaxamaa borcamaa bukaadha. Dhuguma dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Hundinuu jechuudha. Hundinuu namni kamiyyuu dhiirattu dubarattu kana amani jechuudha. Jaalattus jibbitus liqimsi. Kana namni kamiyyuu namni fayyaa yookiin immoo namni tokkumaan tokkoof tokko ta'ee jiraata jedhamu tokkollee hin jiru jechuudha. Inni argitu sammuuna kana sooshaal miidiyaa kanarra wanti meeqa akka deematee jiru. Isa yoommoo jechuudha ana wanni nagarramee na dhiisuu didee akka waan ofii isaaniitii qulqulluu ta'anii akka waan ofii isaaniitii waa hin balleessine akka waan ofii isaaniitii jireenya isaanii qofa obbichaa oofataatii jiranii warreen dhiiraa jechuudha qabanii raawwatanii intalaaf intalitti sammuuna kana kun walii gad deemu kan poosti godhu irratti barreessu poosti godhu kanattis karasittis irratti barreessu garuu islaamii otoo jireenya ofii mana keessas maal godhaatiin hin jira ani maal hojjetaatiin hin jira ani maal keessan jira maalan hojjetaatii jira bukoo akkamii keessan jira jedhanii raawwatanii osoo of ilaalanii afaan isaanii qabatanii ta'anii namni kamiyyuu silaa gaarii ture garuu immoo of hin argani bara eessaa of argitire kan ofii ol kaawwattee kan namaa odeessiti.